Ayyaayee akka mooltan Oromoo nagaa jirtuu fayyaa qabduu hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isin haa gahu. Nagaa gabaabduu sanatti aansee wayyaaneen hanga dhiyoo kanallee kaartaa haarawaa luqqifattee gadi bahuun isii beekamaadha. Miidiyaa hundarra oolee jira. Keessattuu jalqaba oduu kana namni gadi baasee nama Alamnawaasee jedhamu dhimma Finfinnee irratti Hayilamaariyaam kana dhiyeessuuf deemaa jedhanii takkaan diiteelii yookiin ammootu hanga gadi fageenyaan xalayaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny yookiin ammoo propoozaalii inni dhimma Finfinnee irratti mirga Oromoon qabu dhiyeessee ture. Kana dhiyeessuuf deemaa jedhamee lafa jala ijaaramanii tumamanii ummata akkaataa isaan ajiteetitti godhaatiin turan agarree jirra. Sana boodallee mariin gaggeeffamee mariin erga dhumatee boodallee jalqaba iccitii kana baasuudhaaf warri baase isuma kana. San dura garuu warri isaatillee miidiyaa irratti wanta kana irratti ibsa bal'aa kennaa turanii haasawa garagaraa godhaa turanii kuni I think ilmaan Oromoo wanti hubachuu qabdan dhimmi Finfinnee kuni balaa guddaa qaba. Balaa inni qabu namni hundinuu kallattii hundaanuu hubataatiin jiru. Finfinneen wayyaaneedhaa fi maxxabaabaqaa ka warri jedhu san namni Oromoon higguu tapha tokko tapha huugii yookiin ammoo wararii jedhamee boolla qotamee taphatu irratti dhagaa takka boodatti hambifattee dhagaa takka san hammaattu jiboo namoonni naannoo Arsii keessa dhalataniin beektu hammaattu jiboo waan jedhu tokko qabanii yoo hammaatte kaartaan kenna kadhumaa dhagaa duubatti haftee takkittii sana fudhannee ittiin fayyadamnaa boolla duwwaa irra hin buunuu waan jedhu pirinsipiliin wayyaaneedhaa yeroo hundaa. Pirinsipilii wayyaanee kana namni hedduun isaa ani hin beeku akkamitti akka ilaalamu akkamitti akka hubatan. Wayyaaneen wanta isiin gootu yoo tokko itti hammaate kan biraa as harkifti. Kanaan wal dhabnaan kaanitti achi garagaltii akkanuma wal nyaachisaatiin jiraatte. Kuni fakkeenya hedduu kaasuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf bulchiinsa magaalaa Dirree Dawaa yoo kaasne. Bulchiinsi magaalaa Dirree Dawaa 2005 duraatti namichi bulchaa ture. Even 2006 hanga 6 hanga dhumaatitti hanga magaalaa Dirree Dawaa turetti Tigree ture. Sababiin Tigreen bulchaa turtee fi lafa Dirree Dawaa san Somaalee fi Oromoon osuma beekamuu eenyu bulchuu qabaan osuma beekamuu namoonni kunniin lamaan isiin lachii tana irratti wal ta'uu hin dandeenye sababa jedhuun Tigreen bulchaa ture. Booda achirraa kaasanii marsaa takka Oromoo, marsaa takka Tigree, Somaalee, marsaa takka Oromoo, marsaa takka Somaaleedhaan magaalaan Dirree Dawaa akka bulchaatiin jirtu godhamaa ture. Yeroo san keessa wanti dalagamaa ture walgahii garagaraa yaamuu, Oromoollee walgahii kophatti yaamuu, Tigree Somaaleellee kophatti yaamuu, Oromoodhaan lafti teessanii jedhuun kophatti yaamanii Oromoo waliin jiran akka fakkaatan. Gara kaaniin ammallee achi garagalanii uummata Somaaleetiin lafti tun teessanii abbaan isinii jedhanii isaanillee kophatti walgahii yaamanii. Oromoo fi Somaaleen jidduu tanatti kana quban qabdu kanarra wal fixi. Gara biraatiin magaalaa Hararii yookiin ammoo naannoo Adaree ka jedhamu yoo fudhanne OPDOdhaa fi saba Adareetiin bulchiinsi isaa jara lamaantu bulchaa ka jedhutu jira. Garuu OPDO'n achi keessa maqamaaf turte. Maqaaf. Warroota maqaadhaaf achi turan achi keessa taa'aa turanii wama godhan dhabanii keessaa bahan keessaa namni itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ture Abdulaziz Muhammad isa tokko. Gara bulchiinsa Harargee bahaa osoo hin dhufin dura naannoo Hararii keessa ture. Naannoo Hararii keessatti wama takka gatii dhabnaan wama godhan wallaalanii jennaan achii bahaniitiin deemanii
isa qofaa miti nama lama namoonni kunneen naannoo Adaree irraa kan ari'aman. Yeroo sana keessatti gara alaatiin mootummaa Adaree tana sagalee takkitti paarlaamaa keessaa kursii takkitti qabaataatiin turte saba bicuu jedhamanii waan lakkaa'amanii fi waan wayyaaneen jettu guutuma fudhatanii yoo barbaadan isaan irraa onnee waan argataniif ilmaan Oromoo irratti waan fedhan godhaatiin turan. Inni bira Abdulaziz malee namni yeroo sana iddoo sana keessa ture namni Nuraddiin Qaasim namni jedhamu Abdulaziz wajjin Hararii keessa turanii ari'amanii bahan dhugaan jirtu. Hojjechiistuu dadhabdee jechuudha Adareen. San biraayyuu darbanii OPDO'n Adaree keessatti akka watakka vaaliyuu takka hin dhabde yeroo san keessatti ijoollee kana keessattuu Nuraddiin I know him personally. Lafa abbaa isaa naannoo Ammaarressaa jirtu hin fudhatan irra. Inni aangoo qabaa lafa Oromoo dachii Oromiyaa keessa qabanii lafa abbaa isaa jalaa fudhatan. Kana duubaan harka kadha'uuf TPLF jabaadhaa jedhanii Adareen maallaqa qabdii maallaqa kennaa turte qonnaan bulaan Oromoo naannoo san jiru maallaqa hin qabu. Dachiin Oromoo ciccituun Finfinnee qofaanii miti. Naannoo Adaree yoo fudhanne zamana Hasan Aliiti. Naannoon kun kan murtaa'ee asii achi Adareedha kan jedhamee kan kenname illee zamana isaati. Zamana Hasan Alii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ture. Baadiyaan gandi safaraan yookiin baadiyaa keessatti gandoonni 17 kan ta'an kan Adareen takkittiin keessa hin jirre qe'ee duubatti bakka boqqolloo itti facaafattan isinii taatii jedhamteeti yookaan alawaadaa fa'aa itti ijaarrattanii jedhameeti naannoo Adareetiif kan kenname. Kuni eenyullee waakkachuu hin danda'u jedhan. Oromoon hadha hin yaadadha yeroo tokko warri Harariidha godina Harargee bahaatii fi magaalaan guddoon Hararuma waan taateef bahaa hanga jedhamu gahamee ture. Waajjiraalee keessan as keessaa fuudhaatii bahaa hanga jedhamu ture jedhamee ture. Boodarraa Mallas Faatii abbaan Duulaa Faatii xiqqoo ija diddiimeffatanii ennaan usaa jennaaniin Adareen achi dhustee jal'iste. Yeroo garagaraatitti saboota adda addaa waliin dha'atuuf taasisan ittiin turan. Fedhan Adareedhaa fi Oromoo waliin dha'u, fedhan Sumaaleedhaa fi Oromoo waliin dha'u akkuma amma naannoo irratti godhaa jiranitti jechuudha. Sumaalee fuulatti kennanii uummata Oromoo tumsiisuu, ajjeesisuu, falachisiisuu. Finfinneen karaan addaa miti. Finfinneef naannoo Adaree qofa warra jiru san laalaa. Adaree baadiyaan gandi 17 magaalaa mee haa dhiisnu. Gandoota 17 magaalaa dhiisnee baadiyaa 17 qofa yoo fudhanne Adareen takka keessa hin jirtu. Garuu naannoo namaati. Finfinnee keessatti ammoo reeshiyoon uummata Oromoo baay'ee xiqqaa. Finfinneen ammoo handhuura Oromiyaati dachii Oromoo irratti. Oromoon dhimma Finfinnee wanti kaasuuf tokko lammata babal'attee dachii qonnaan bulaa Oromoo akka hin tuqne barbaadu. Kana wanti Oromoon barbaadu. Dachii Oromoo kana booda hin babal'annaa, hin guddannaa, hin guddatti, hin mul'atti akkas taati jettanii dachii teen akka hin fuuneef. Namni magaalaa Finfinnee keessaa yeroo hiriirri barana bahe Burraayyuu fi magaalaalee naannoo Finfinnee kana jiranii teenya yeroo jedhan dhaadannoo san keessatti Piyaasaan kenna, Markaatoon kenna, Goojjan Baraddaan kenna namni isiniin jedhe hin jiru dhugaa dubbachuuf yoo taate. Finfinnee irraa uummanni Oromoo faayidaa argachuu qabaa dhagaafii hin jirtu. Faayidaa achirraa argachuu qabu kana ammoo akkaatama Oromoon hin gaafatinittuu ta'e jedhanii ministeerri muummicha Itoophiyaa wama Oromoonuu hin gaafatin barreessee dhiyeesse. Fakkeenyaaf Oromummaan dhugamatti afaan Amaaraa dhiisaati. Of dura Finfinneen guutumaan guututti afaan hujii
magaalaa Finfinnee sanaa afaan Oromoo qofa haa ta'uu Oromoon sammuu akkasii ni qabdillee jedhee hin yaadu. Oromoon gaafii kanallee kaaste jedhee hin yaadu. Ta'e jedhamee Oromootu akkan isin yaadaa jechuudhaaf sabaa fi sablammoota magaalaa Finfinnee keessa jiranii fi ummattoota biroo ummata Oromootiin wal dhabsiisuuf yoo jecha propoozaalii barreessanii shira guddaadhaan tumanii qopheessani. Oromoon akka Oromootitti dhugaa dubbanna yoo taate iyyaadadhaa yeroo barumsi afaan Oromootiin bakka hedduutti jalqabu naannolee garaagaraa keessatti fakkeenya takka isinii kenna. Dadar fakkeenyaaf afaan Amaaraatiin barnoonni kennamaa ture. Parallel to Oromo language. Warra afaan Amaaraatiin barannaa afaan Oromootiin barachuu hin dandeenyu ilmaan kenna afaan kana hin danda'anii warra jedhaniitiin maatii jedheen jechuudha. Maatii alagaatiin, maatii Habashaatiin. Barsiisaaf itti turame. Oromoon Dadar keessatti fakkeenya takkitti isinii fuudhaara. Oromoon Dadar keessatti lakkee afaan keessaniin barannettan kitaaballee qopheessanii fi kitaaba hanga naannoo Amaaraa deemanii kitaaba naannoo Amaaraa kitaaba barumsa akka fidaniif hin beekan. Oromoon Dadar keessatti afaan keessaniin baran eega jettan baradhaa jettee hayyamtu. Oromoon saba mirga nama isa keessa naannoo isaa keessa jiraatu tuquu hin barbaanne akka ta'u kun ragaa. Magaalaa Dirree Dawaa fudhadhaa. Magaalaa Dirree Dawaa keessa sabaaf sablammootatu jira. Oromoon dirqisiistee magaalaa Dirree Dawaa keessatti afaan Oromoo qofaan barumsaa kennamu jedhee jira. Fuudhanii magaalaa Finfinnee eenyu akka hedduminaan akka magaalaa san keessa jiraatu ka Oromoo ifatti beeku. Magaalaan tunan dhuura Oromoollee yoo taate lakkii afaan keessan kana lafa darbinee afaan hujii kana goona jennee akka dur Habashaan afaan Amaaraa nurratti saba keenya irratti fe'aniitiin simaa baloodhaan nuti haasa'aatiin turre sana Amaara achi jiru sanaan nuti Oromoon simaa baloodhaan haasoftan nutti kana booda Oromoon jechuuf deema akka jedhamuuf jecha ummata kana akka wal dhabsiisuuf jecha propoozaalii in taane barreessaniitiin gadi fidee Hayilamaariyaam. They know that jalqabumarraa akka kufuun beekan. Wanti propoozaalii sana barreessanii dhiheessaniif bifa saniin fedhiin Oromoo kanaa jechuudhaaf. Ammoo akka kufullee jalqabarraa beeka Hayilamaariyaam Dassaaleeny. Ta'ee jedhanii barreessanii itti kennan isaa miti ka barreessallee. Akka kuffisanillee ni beekan. Kanaaf ummatatti taphachuuf jecha, ummataan sobuuf jecha waan hin taane namatti as fidanii kana goone waan akkasiitu jira jechuuf Finfinnee irra waan san godhanii amma immoo ummata Oromootiin sobuuf deemama. Ummata Oromootiin kana booda maal jedhama? Propoozaalii fedhii ummata Oromoo guutu dhiyeessinee jirra. Garuu karaa dimokiraatawaatiin sagaleen itti kennamee sagaleedhaan kufee jedhamuuf deema. Oromoo mee wanta falmannuu fi wanta hin falmanneef sirriitti haa beeknu. Alagaan ummata Oromoo saba biraatiin walitti buusuuf ka deemu taanaan Oromoon sabaa fi sablammoota ollaa keenya jiraataniinillee ka qe'ee keenya keessa jiraataniinillee wal dhabuuf hin deemu kana beeka. Kuni sagantaa alagaati, sagantaa Habashaati. Ta'e jedhanii godhaa jiran, ta'e jedhanii summii awwaalaa jiran. So akkuma haala garagaraatti rakkoon garagaraa yogguu Finfinnee naannoo Finfinnee irraa rakkoon dhalatu naannoo Sumaaleetiin waliin nu buusaa jiran kan yeroo Oromoon barattoonni yuunivarsiitii dhimma Finfinnee irra kaasan fuudhanii Dirree Dawaadhaa fi naannoo Sumaaleetiin waliin nama buusan amma immoo saboota garagaraa kanneen Finfinnee keessa jiraatan ummata Oromootiin walitti buusuudhaaf ummanni Oromoo keezii kanaan deemaa jira jedhanii ummata kana mufachiisuuf Oromoof ummata kana wal dhabsiisuudhaaf kaayoon biraa takka illee duuba isiin jirtu. Isaan umrii dheereffatan nuti walitti buunaa wal nyaanna. Kanaaf ilmaan Oromoo propoozaaliin sun ta'e jedhamee qophaa'ee dhimma propoozaalii sanaa hayyoonni seeraa namoota akka kiyyaatii miti kan dhimma kana irra hojjechuu qabu.
ogeeyyiin seeraa dhimma Finfinnee haala jiruu Finfinnee ilaalanii Oromoon mirga argachuu qabu proposaalii addaa dhiheessanii ammas taanaan dhiibbaan godhamee Oromoon dantaa Oromoo irraa qabu argachuma qaba. Kanaaf waan kana namuu hubatee irratti haa hojjetamu. Ammallee dhimmi Finfinnee kun dhimma akka salphatti ilaalamuu miti. Kaartaa dhumaa kan Finfinneen yoo barbaadan keessaa bayaa, yoo barbaadan itti ol deebi'aa. Guyyaa cinqatte bare Finfinnee maal godhaatiin turan yeroo uummata Oromoo gad ari'anii guyyaa ol deebi'aa jedhan 2005 mallattoo tokko jira magaalaa Finfinnee yoo baatan magaalaa garaagaraa yogguu seentan welcome to Finfinnee yookiin ammoo እንኳን ደህና መጣችሁ ከአዲስ አበባ ወደ አዲስ አበባ ከjedhu tokko durii qaallittiidhaan ala bahee jiraa ture. Even hanguma achuma dhiyeessaa iyyuu gara achi fagaata garuma dukamitti as dhiyeessuu iyyuu barbaadanii turani naannawaa Finfinnee san bal'isuuf. Booda guyyaa 2005 kufaniitiin kaan eessa gootaraa fidan mallattoo sana fuudhanii mallattuma gootaraa fidanii Finfinneen gootaraa irraa as kaati ka jedhu jechuuf yookiin Addis Ababaa siin jedhan. Kanaaf uummanni Oromoo kaartaa dhumaa uummanni kun taphataa jiru haa beeknu, haa dammaqnu, irratti haa hojjennu, jabaadhaa jiraadhaa, galatoomaa ulfaadhaa ergaan xiyyeeffannoo maarraaf.